السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا جالتمتوتا خبجمتوتا بداس موبايل تيف جرتو نغان كنيا سلامتان تنجتن جالاتن أوني رابر كتبكما يسنجرتنك اللين سران ديوتي سنبرابطن سننجا أكسمت الراس برنوتا أدا أكما بيكم برنوني خينيا أكما اتفوفت تجرايتو هندا بطويتو أما يسن يوخان هما برنوني نبرار كمرو متوكت هندا بطوي يوخان هما دنيا تنرجر رجوي خناف YouTube channel kana warre haratatan YouTube kana subscribe like share gorudan video kana jalqaba barnoonni arra barsu deemto kan akkami kan jettaniif barnoota addaati haala suuraa keenya bilbiluma keenyaan kaane studio keessa galchine bifa addaatiin akkanuma kaamera guddaa yookaan kaamera studio tinkeetti tolchuu yookaan dhiquu dandeenyu jechuudha. Kanaaf application addaati application kun hedduu itti gammadeen akkasumatti isinillee itti gammaddanii jettiin amana jechu. Kanaaf warra YouTube channel keenya faarataatan subscribe goruudhaan eegala video kana jalqaba irratti like jalqabu qabdanii isiniin jedha. Asumaan gama barnootaa dabarru. Yeroo keenyaaf gama barnootaatti dabarraa isin barsiisu. Gama barnootaatti erga dabarreen booda application aan isiniin jiru kun isa kan jettaniif application kun application fuuluma asirra jira kana isin garsaa. Application kun eessaar kan jettaniif bakka irraa buufatanaatu isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenya application kun isa xumii kan jettaniif kun akkuma argaa jirtan asirratti Photorom kan jedhu kan inni geengotti godhe kana jechuudha. Photorom kan jedhu kana jechuudha. Photorom kan inni geengo itti godhe yookaan 0.0 itti godhe kana jechuudha. Kana fakkeenya jala juqaasnee inni maali hojiin isaa maali kan jedhu jala deemnee hojiin isaa akkuma isiniin jee photo keenya qulqullinaadhaan akka nama kaamera guddaa studio tinkeetti photo keenya qulqulleessaa jechuudha. Qulqullina suuraa keenyaatiif akka addaatti bareedaadha waan ta'eef mee adeemnee hojiisaa ilaallu. Asumaan dhufnee fakkeenyaaf keessa galla. Awwaaniin buufadhee jiruuf akkaataatti buufattan pilaastorii gadheetanii Photorom yoo ittiin gubbaarratti isiniif dhufaa jechuudha. Let's get started yaa inni dha'u cuqqaasnee jechuudha. Creator ka Johanna Doitini select photo all bas nanja Allah hayya maxanitani fi application khana code jeto hayya maxanu biqabdan Kenyaaf asma keessa ma calliseetu suuraat ku taagalchu isma agarsiis waan teefmale waan biraatu sontaan isma agarsiis jechuudha waan itti fayyadamee beeku takkaaf isma agarsiisaa ma calliseetu kun akkuma isin application kun yeroo banamu akkanatti nu banamaa jechuudha yeroo banamee keessa galirru Keenyaaf calliseetu ma fakkeenyaaf akkuma isin argaa jirtan suuraa tokko itti galchi fakkeenyaaf suuraa kana profile irra godhachuu barbaadnande profile pictures kan yoo kana dhooytanii social media yaa kun akkuma argaa jirtan emee xiyyaan isiniif akka galan fakkaatti kunoo profile picture ka joo isana jechuudha akkasumatti xiyya lamaffaatti social media kan joo kana akkaataa social media feete yookaan Facebook ta'es TikTok ta'es YouTube ta'es computer irratti hidhachuu kan dandeessanii jechuudha kanaaf YouTube irrageeffattee kan TikTok irrageessitee akkasumatti Facebook irratti illee hidhachuu ni dandeessan. Kanaaf application kun application addaati suuraa keessatti fi addaatiin studio keessatti galcha akkuma isin jenne fakkeenyaaf suuraan keenya kan reebuutiif kan ammaa tokko ture mee jala seenaa ilaallu. Qulqullina reebuu argaa jirtan. Callisaa obsaan eegadaa isin jaa. Kano duuba keessillee amma background keessillee fadaatiin isin qulqulleessaa kan fayyadamtan iddoo asjalaa iddoo background jee kana jechuudha iddoo background jee kana kan inni xiyya isinitti qabu mee fakkeenyaaf iddoo background jee kun kan jettaniif kano iddoo background jee kaasee kana jechuudha iddoo kan cuqqastanii background jee kan duuba keessa karaa barbaadan godhuu ni dandeessan fakkeenyaaf mee ani calliseetuma background diimaa yookaan kaloruma barbaade hafiladhu amma adiirra jira jechuudha
adeera jira waan ta'eef mee karaa barbaade filadhee si garsa. Kun akkuma argaa jirtan karaa adda addaatiin duuba karaa gosa feetan isinitti filataa jechuudha duuba. Karaa gosa barbaadan kun akkuma filachaa jirti filattanii jechuudha. Achiin booda iddoo raa'it jiru kana jechuudha. Iddoo raa'it jiru isin agarsiisaa jira natti fakkaata. Iddoon kan jiru jala kanatti mul'atan malee iddoon kan jiru harri godhatan. Achiin booda ammallee insert kan jirutti iddoolee barbaadan ammallee asuma jalatti gosa adda addaatiin waa baay'ee keessaa qaba jechuudha. Teestii barreeffama irra barreessuu barbaadullee kunoo as kaa'ee jira jechuudha. Suuraan kun akkuma argaa jirtan qulqullina addaatiin as ba'a jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kun iddoon itti gammadee appilikeeshinii kanatti akka gammaddan abdiin sirraa qaba jechuudha. Appilikeeshinii kun waan baay'ee of keessaa qaba. Suuraa keessan bifa addaatiin istiidiyoo keessa galchitanii suuraa keessan qulqullina addaatiin qulqulleessuu ni dandeessan. Photoroom appilikeeshinii kun mee isa buufachuuf karaa Pilaastooraa yaanu jechuudha. Fakkeenyaaf osoo gama saniitiin dabran fakkeenyaaf sheer kan jiru kana cuqqaasee sheer kan jiru yeroo cuqqaasee ibsanii gaddaa hunoo akkatti isin dabarsa jechuudha. Iddoo sheer jiru kana yeroo cuqqaasitan asitti isin dabarsa. Iddoo sheer jiru yeroo cuqqaasan asitti dabarsa. Kanaaf seeftuu gaalaarii kan jiru jala kanatti argama. Iddoo nan xiyyeessiniif itti qabu jechuudha. Seeftuu gaalaarii kun akkuma argaa jirtan seeftuu gaalaarii kana keessa yeroo dho'itan gaalaarii keessa yookaan iddoo walii qabama suuraa keessanii keessatti isiniif seeftee jira jechuudha. Kanaaf appilikeeshinii kun baay'ee bareedaa hedduun itti gammadee itti fayyadamaa isiniin jennee fakkeenyaaf gama wanta deemnee haa ilaallu. Eessaa gabbuufatan kan jettaniif